Kunumtuu kan namaati. Kunumtuu kan namaati. Suma kanuma keessa cabaadhuma kana keessaa immoo kottuu baay'inaan jedhaa jira. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota Abduu Tube jirra jirtu baga jiraattan isiniin jecha walitti deebineerra qaataa wal hirkaa banne isin yaadeera baay'ee tokko isin yaade akkam isinoon ayyaanne walitti deebineerra baga walitti deebinee baga jiraattanii baga jiraannee walitti deebinee hin qorra xiqqoonu bira kanaaf uffata yayyabbu kana ofirra nanneetaa hojjirra jechuudha kunoota akkasitti isin biraa akkam jireenyi mee maal fakkaata baga jiraattan isiniin jecha eegaan har'a viidiyoo ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira viidiyoon kun viidiyoo yeroo jalqaba ilaalanuu viidiyoo hedduu garaa nama nyaatudha baay'ee tokko onnee nama cabsuudha jechuudha jalqaba yeroo ilaaltanu jechuudha baay'ee tokko isin gaddisiisa garuu dhumarratti viidiyoon kun akkuma jalqabarratti baay'ee nama gaddisiisu gara xumuraatti garuu gaddii jalqabarratti isin ilaaltan kun gammachuutti akkuma sanaan jijjiirama jechuudha maasha Allah baay'ee tokko qalbii nama cabsa yeroo jalqabaatiif garuu yeroo gara jalqabaa kanatti jechuudha garuu xumurarratti akkuma qalbii nama cabsu gara xumuraa yeroo geessan qalbiin keessan akkuma jalqabarratti cabe kan ni fayya jechuudha kanaaf gara viidiyoochaatti isin dabarsinee wajjin daawwannaa viidiyoo kana gara viidiyoo kanaatti tun isin dabarsin dura immoo laayikiitti bu'aa laayikii godha warri haarawaa taatan immoo maatii ta'a subscribe gochuun mallattoo bilbilaa akka wanti aan gadhiisu dafee isin bira ga'utti mallattoo bilbilaa irra ka'a yaada keessan koomentii jala ka'a gara viidiyoochaatti darbina let's go. Manuma koolaa keessa jiraachuun manuma koolaa keessa jiraachuun. Jabaatu. Monika mana caccabaa keessa teenyaa kun waan nyaannu hin qabnu waan jiraannu hin qabnu waan irra ciinu hin qabnu waan nyaannu hin qabnu akkatti bakka bannaa maqummaan koo danda'e waan bakka hin jedhu lafa naan maraa yoo waan hin jedhu durummaa wayyaa miica ture wayyaa miica sana nan dadhabee. Keessa jiraattu? Kun waan keessa hin jira. Mucaa keessanidha? Akkamitti mana kana keessa jiraattu reezi? Gaafa bokkaan roobu maal taatu reezin eessa deemtu? Kana keessan ciisanaa kana ciisnee kana immoo uffanna. Yoo kun kanarra dhangana immoo kana immoo ofirra keenya. Kun mucaa kana qabadhee waldana akka kanatti. Ganna kana akkamitti gaafa bokkaa jandoofaa rooba? Akka kanatti asii gadi haraa kanarra gaafa dhangala'u numatti ganna fuuldura keenyatti jedhama. Mee ilaalaa waan namni keessa jiraatu. Namni jireenya kanaa oli jiraata waa meeqa uumaa isaatti jallata jechuudha. Ilaalaa waan namni keessa jiraatu jechuudha. Subhaanallah. Mee ati namni viidiyoo kana ilaalaa jirtu yeroo kana yeroo viidiyoo kana ilaaltu maal keessa jirta? Bakka akkamii akka jirtu of ilaali of yaadadhu uumaa kee galateeffadhu rabbii kee galateeffadhu alhamdulillah jedhe. Laale viidiyoo gara viidiyootti deebina. Namni caccabaan kun iyyuu kan namaati. Inni iyyuu kan namaa inni iyyuu leenga tokkottuu baay'inaan jedhe. Nan jaarradha naan jedhe. Namni dhimmisu kun? Innumtu kun amma bakka lafa inni xullame. Kunumtuu kan namaati jechuudha. Kunumtuu kan namaati. Suma kanuma kee caccabaadhuma kana keessaa immoo kottuu baay'inaan jedhaa jira. Kan baay'inaan. Namaati keenya harmee laala hanga xumuraatti. Waan qabu. Baay'ee garaa nama. Namni sin gargaaru? Haalaan iyyuu. Namni caccabaan kun iyyuu kan namaati. Inni iyyuu kan namaa inni iyyuu leenga tokkottuu baay'inaan jedhe. Nan jaarradha naan Namni jedhe. dhimmisu kun? Innumtu kun amma bakka lafa inni xullame. Iddoon itti kunuunsi qabu adaraa keessan nan batinaa dha. Waan qabu. Kan baay'inaan. Waan qabu. Waan qabu. Namni sin gargaaru? Haalaan iyyuu furaanii galfamaadha. Amma si maal yaadaartu tu mana kana keessaa baay'isin jedhanii? Barandaa mana bunda ga'e barandaa kan iddoon itti geessu hin beeku. Waan qabu. Iddoo waan maciisee maqaa uffeene immoo qonduu hin qabaadde. Firashii mallee waan
Nama daldala kamuu fadhe manuma qoraa keessatti hojjetu. Maali isin kun? Waan manuma qoraa yoo keessa jiraanne manuma qoraa keessa jiraachuun manuma qoraa keessa jiraachuun. Boyin ishee isin boyin. Bokkaati isinitti roobe? Boyin ishee nyaata qursi. Boona tokko nyaannee malee himatu. Argitanii manuma qoraa keessa jiraachuun hawwee daa'ima xiqqoo mana qoraa keessa jiraachuun hawwee. Nama hin danda'u karaan. Manuma qoraa yoo keessa jiraanne manuma qoraa keessa jiraachuun manuma qoraa keessa jiraachuun. Boyin ishee isin boyin. Bokkaati isinitti roobe? Boyin ishee nyaata qursi. Boona tokko nyaannee malee himatu. Wow. Amma bakki kun bakka nama gammachiisu. Bakka wanti hundi guutameef jechuudha. Mannis kireeffatamee fi meeshaaleen adda addaa meeshaaleen jireenyaaf barbaachisoo ta'an bitamee fi kun akkasitti daa'imattiin gammaddee jirti jechuudha. Waaw. 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 Maashaallah. Baay'ee tokko amman duraan gadde hedduu gammadeera jechuudha ammasitti. Isinis akka gammaddan abdii Manni kun kan keessanidha kana booda. Hangoon. Amma qodaan hundumtuu isinii bitameera. Raashiin uffati guutummaan isinii bitameera. Wanti hundumtuu isinii guutamee jira. Isaan warra Kana qofaa miti manni kiraayin kan waan barbaadan argatan nuti warri viidiyoo kana daawwataa jirus jalqabaa akkuma isaa yeroo laallu dhumarratti baay'ee gammanne jedha dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kun Warri kana gootan galatoomaa baay'ee nuyi gargaarsa namaa jedhamna. Namoota deemnee gargaara. Namooti biyya alaaf biyya keessa jiranii namoota humna hin qabne akka nuun gargaaruuf birrii nutti ergu namoonni maallaqa isaan nutti erganiin kana isinii goone jechuudha. Birrii kana kan ergani namni maqaan isaa akka dhaamuun barbaanne qarshii 30. Amaanu'el Olaanaa namni jedhamu qarshii 10,000. Shibbiruu kan jedhamu biyya Jarmanirraa qarshii 10,000. Lalisee kan jedhamtu Noorweeyirraa qarshii 10,000. Akkuma kana gareen kadhataa biyya Ameerikaa jiran qarshii 10,000. Masfiin namni jedhamu Finfinneerraa qarshii 10,000dha. Akkuma kana immoo Tamii namni jedhamu qarshii 10,000 isinii erganii kana hundumaa isinii goone jechuudha. warri maatii kana gammachiiftan rabbi isin gammachiisu. Ammas hojii kana irratti jabaadha. Rabbi isin gammachiisu. Qabeenya isinitti haa kennu. Amma bara baraatti hafaa jiraadha. Jabaadhaa warra Aaltu mootummaa isaa ta'a. Eessaaf alaas Waaqayyo isaan eebbisu. Irraa hafaa jiraatan. Hamaan isaan hin danda'in. Qilleensi isaanitti namatti dhuu isaan hin danda'in. Konkolaataa hamaan isaan hin danda'in. Irraa hafaa jiraatan. Ana gammadu. Dhugaa baay'ee na gammachiisan anaanis baay'ee gammachiisan akka jara argate kanaatti hin gammadanis dhugaa dubbachuuf. Waaw. Atis nama charitii viidiyoo akkasii argachuudhaaf atis nama charitii peejii jedhu jalaa argachuu dandeessu. Namoota dadhaboo akkasii kan baay'ee bakka garaa nama nyaatan hedduu gargaaruudhaan beekamu. Galatooma. Viidiyoo akkasii yoo daawwattanii peejii jedhu jalatti qunnamuu dandeessu. Galatooma warri viidiyoo kana na waliin daawwataa turtan
viidiyoon xumurameera baay'ee galatoomaa waan wajjin turtaniif hedduun isin galateeffadha. Utuun nagaatti isiniin jedhin yaadachiisa viidiyoo kana namni ilaaltan hundinuu laayikii godha maatii ta'a subscribe gochuun nu cinaa dhaabbadha akkasuma yaada keessan koomentii jala kaa'aa.